dubartii Oromoo loltoota Ameerikaa baay'ee du'arraa oolchitee fi Kooriyaa, Koongoo fi Jaappaan keessatti seenaa ishee galmeessite Kaapiteen Asteer Ayyaanaa Likkaasaa eenyuudhaan seenaan ishee gabaabaan kunoottiin. Koongoo keessatti lubbuu loltoota Ameerikaa dhumaatirraa oolchuu isheen humna galaanarraa, humna lafoo, humna qilleensaaf nageenya biyya keessaa Ameerikaarraa badhaasa addaa argatteetti. Bara 1950moota keessa immoo loltoota Itoophiyaa nagaa kabachiisuuf United Nation jalatti gara Kooriyaatti ergaman keessaa Asteer Ayyaanaa tokko turte. Tajaajila fayyaa Kooriyaaf Jaappaanitti kenniteen ga'umsa guddaa agarsiifteefis mootummaa Kooriyaarraa badhaasa addaas argatteetti. Ga'umsa ergama nagaa kabachiisuu Kooriyaaf Koongootti gumaachiteef gootummaa agarsiifteefis Asteer Ayyaanaa United Nation irraa beekamtiif badhaasa addaas argatteetti. Garuu gootittiin addunyaa irratti akkas faarfamte seenaan ishee uummata biyya ishee biratti hedduun beekamne. Kaapiteen Sister Asteer Ayyaanaa eenyuudhaan eessaa kaatee eessa geessee kunooti. Asteer Ayyaanaa Wallagga Bahaa keessatti kan dhalattee fi bara 1950moota keessa yeroo biyyoonni Afrikaa hedduun carraa barnoota ammayyaan argannetti carraa barnootaa kan argattedha. Abbaan ishee Giraazmaach Ayyaanaa Likkaasaa seenaa qabsoo Itoophiyaa keessatti gumaacha guddaa kan qabanii fi qabeenya guddaas nama horatan turanii. Asteeris barnoota ishee sadarkaa tokkoffaa magaalaa Naqamteetti kan barattee fi barnoota ishee sadarkaa lammaffaa immoo magaalaa Finfinneetti akka baratteetu himama. Sana boodas Asteer tuqaa olaanaa galmeessuun waldaa qaxxaamura diimaa yeroo sanaa keessatti barnoota narsingii waggaa 4 barachuun eebbifamte. Yeroo sanas mootummaan Haile Sillaasee nageenya Kooriyaa keessatti kabachiisuuf loltoota Itoophiyaa Kooriyaatti ergaa turanii. Asteeris loltoota kana ogummaa narsingii baratteen warra madaa'an yaaluudhaaf hiriyaa ishee faana akka filatamteetu dubbatama. Boodarras bara 1953tti leenjii loltummaa torban 3 jaan meedaatti fudhachuun gulantaa itti aanaa leetinaantii jedhu kennamuufiin ergamichatti akka makaman ragaalee seenaa lafa kaa'u. Asteer Ayyaanaafaas imala ji'ootaa booda akkuma Kooriyaa bakka Puusaan jedhamu ga'aniin bakka awwaalcha loltoota Itoophiyaa waraana irratti du'anii deemuun abaaboo ka'aniiru. Asteer Ayyaanaaf hiriyaan ishee Birqinash Kabbadaa ji'oota 3 erga Kooriyaa keessa tajaajilanii Jaappaan Tookiyoo deemuun loltoota Itoophiyaa ergama marsaa lammaffaa irratti madaa'uun hospitaala ciisuun yaalamaa turan tajaajilaa turaniiru. Akkasumas loltoota afaan hin dandeenyeef afaan hiikaa akka turanis ni dubbatama. Hanga bara 1955tti ergama kana keessa kan turte Asteer Ayyaanaa ga'umsa agarsiifteef tajaajila guddaa Kooriyaatti kenniteef harka mootummaa biyyichaarraa badhaasota adda addaa argatteetti. Asteer Ayyaanaa ergama ishee Kooriyaa keessaa xumuruun ergama nagaa kabachiisuu garee waraana Itoophiyaa marsaa 4ffaa ergamanitti dabarsuun bara 1955 gara Itoophiyaatti deebite. Asteer Ayyaanaafaas Itoophiyaatti deebi'anii osoo baay'een turin ammas waraanni biraan Koongoo keessaa dho'e. Yeroo kanas United Nations waraana kana tasgabbeessuuf humna waraanaa biyyoota garaa fayyadamuun waraana sana tasgabbeessuu waan yaadeef waraanni Itoophiyaas lola Kooriyaa tasgabbeessee nagaa buusuu keessatti gahee leencaa waan ba'ateef ammas humni waraana Itoophiyaa gara Koongoo imaluudhaan nageenya biyyattii akka tasgabbeessuuf affeerraa taasiseefi. Asteer Ayyaanaas bara 1960 loltoota Itoophiyaa Birgeed Xaaqel jedhamu waliin kanneen gara Koongootti ergaman keessaa ammas tokko turte. Itti aantuu leetinaantii kan turte Asteer Ayyaanaa dubartii yeroo jalqabaaf kallattiidhaan gulantaa kanarra geessee fi isa duras dubartii Oromoo yeroo jalqabaaf sadarkaa kaapiteenitti guddatte ta'uun ishee ni himama. Asteer Ayyaanaa ogummaa fayyaa qofa osoo hin taane gootummaa isheen ittiin loltus addadha jedhama. Ameerikaaf Kaanaadaan United Nation jalatti nagaa kabachiisuuf loltoota isaanii gara Koongootti erganii turanii. Yeroo sana Asteer Ayyaanaaf loltoonni Itoophiyaa Birgeedii Xaaqeliin hoogganaman dursanii achi ga'aniiru. Loltoonni Ameerikaa akkuma Koongoo ga'aniin xiyyaarri isaanii lafa qubatee osoo isaan keessaa illee hin bahin finciltoota Koongoo marfamanii dhukaasi irratti baname. Kaan ajjeefamanii kaan immoo madaa'anii yaalaaf hospitaala seenan. Hospitaalattis Asteer Ayyaanaa warra yaala gahaa kennaafii turan keessaa ishee tokko turte. Kana gidduuttis guyyaa tokko finciltoonni Koongoo bakka isaan itti yaalaman hordofuun deemanii loltoota Ameerikaaf Kaanaadaa miidhaman
hunda dabarsitee akka isaaniif laattuuf ishee dirqisiisan. Finciltoonni kunneen loltoota Ameerikaa fudhatanii deemuun ajjeesanii fixuudhaaf ture. Asteer Ayyaanaa gootummaadhaan isaan dura dhaabbattee diduun akka loltoonni Itoophiyaa dhufanii finciltoota kanneen haleeluudhaan hospitaalicha to'annoo isaanii jala galchan gochuu dandeesseetti. Haala kanaan loltoota Ameerikaa dhumaatiirraas oolchiteetti. Kanaafis Ameerikaa keessatti overnight hero jedhamuun seenaan ishee barreeffamuufii danda'eera. Kanumarraa kan ka'es Asteer Ayyaanaaf humna galaanaa, humna lafoof humna qilleensaa Ameerikaarraa badhaasii adda addaa kennameefiira. Akkasumas United Nation irraas badhaasii adda addaa akka kennameefiitu himama. Dabalataanis barreessaan UN yeroo sanaa xalayyaa mootummaa Itoophiyaa yeroo sanaa Haile Sillaaseef akkas jedhanii barreessaniifi gootittiin biyya keessanii tokko loltoota United Nation jala turan dhumaatiirraa oolchuu isheetiif hedduu dinqisiifanneerra. Kanaaf baay'ee isin galateeffachuu barbaannaa jedhanii xalayyaa barreessaniifi. Yeroo kana Haile Sillaaseen ammoo deebisuun Asteer Ayyaanaaf hojii gaarii ati hojjette dhageenyee baay'ee gammanneerra, nu boonsiteetta. Kanaafis irra deebi'ee si galateeffachuun barbaada jechuun xalayyaa barreessaniifi. Gulantaa waraana Itoophiyaa keessattis kallattumaan itti aantuu leetinaantii irraa ka'uun kaapiteenii dubartii kan taates yeroo jalqabaaf Asteer Ayyaanaa qofadha. Loltoonni Itoophiyaaf Asteer ergama isaanii xumuruun yeroo biyyatti deebi'anis Haile Sillaaseen akka badhaasaatti Asteeriif Finfinnee keessaa lafa kennaniiruufi. Egaa walumaa gala kaapiteen Sisteer Asteer Ayyaanaa gumaachaaf gootummaa isheef biyya keessaaf alatti badhaasaaf beekamtii guddaa kan argatte durbee Oromoo jabduu turte. Biyyattis erga deebitee hospitaala Minilik keessaa hojjechaa akka turteettu himama. Maddi seenichaa BBC Afaan Oromoo irraa kan fudhatamee fi suuraaleen AI'dhaan kan uumamanidha. Seenessaan immoo ana Jorgoo Baqqalaa Abdiisaatiin galatooma.